Bulchiinsi magaalaa Finfinnee qaala'insa jireenyaa yeroodhaa gara yerootti uumamu hambisuuf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa jira. Kanaanis gabaa sanbataa fi dilbataa babal'isuun lammiileen dhiyeenya baasiin malleef osoo hin saaxilamin oomisha qulqulluu gatii madaalawaan akka argataniif xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. AMN Plus sagaleen dhalootaa kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftootti gabaa sanbataa fi dilbataa naannoo Jamoo jiru wayita mil'atetti gabaa sanbataa fi dilbataa jiraachuun baasiin malleef osoo hin saaxilamin oomisha qulqulluu gatii madaalawaan dhiyeenyatti akka argataniif kan isaan gargaare ta'uu jiraattonni dubbataniiru. Gatii madaalawaan dalaala otoo keessan galiin qaranne oduuwwan tokko keessan galiin mangistii haala kana uummata kana baay'ee tajaajilaa jira. Fakkeenyaaf waan tokko fakkeenya yoo fudhattu dinnichi moduu fudhattee anasii fi ani suuqee suuparmaarkeetii irraa bittu waliin argu. Biyyaa soo xiqqaate garaagarummaa birrii 30 qabaata. Amma haqni isaa kiiloo tokkollee ta'a lamallee ta'a asuma ofii miilaan bitattee gala. Miini baay'ee gadi bu'aadha. Gatiin isaatiillee baay'ee qinnaasa waan ta'eef namnillee haara gaariidhaan amma danda'een bitatee itti fayyadamaa jira. Bakka hundatti ramsamee iddoo garaagaraatti gurguramuun isaa baay'ee uummata tajaajila. Kun immoo jireenya jiraattotaa fooyyessuu irra darbee namoota hedduuf carraa hojii kan uume ta'us daldaltoonni dubbisni dheeraniiru. Shunkurtiin guyyaa har'aa kana 55 gurguraa jirra. Baay'ee bareedaa. Dinnichis akkasuma 45, kaarotiinis 65 baay'ee bareeda. Meeshaa gaariin hin jijjiira. Giddu galeessa meeshaa bareedaa dhiyeessinee gurguraa jirra. Meeshaa qulqulluu bitanii mana isaanii galanii akkuma argitudha. Uummata illee faayidaa guddaa jira. Ijoollee illee as jiranii kun gurguranii waanuma isaan argatan galii isaaniiti. Daabboollee bitanii kanuma irratti. Daldaltoonni daballii gatii akka hin taasisnee fi oomishaalee qulqullina hin qabne fayyadamtootaaf akka hin dhiyaanneef hojiin hordoffii fi to'annoo taasifamaa kan jiran ta'uu kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa 13tti ogeessi gabaa waajjira daldala aanichaa obbo Takkalaa Taaddasaa dubbataniiru. በየሳምንቱ መንግስት ባስቀመጠው ባወጣው ዋጋ መሰረት torbeen gatii mootummaan baaseen akka gurguranii fi oomishaalee qulqullina qaban akka hawaasaaf dhiyeessaniif deeggarsaa fi hordoffii barbaachisu taasisaa jirra. Yeroo tokko daldaltoonni tokko bu'aa hin malle argachuuf jecha gatiis kan dabalan jiru. Oomishas kan qulqullina hin qabne makanii fiduu danda'u. Hawaasa akka hin burjaajessineef nuti kan to'annoo taasifnu. Akkuma argitu hawaasni gammadoodha bitachaa jiru fayyadamaas jiru. Rakkoon yoo jiraate nutis asuma jirra waan ta'eef nuuf eeruu kennu nuti immoo tarkaanfii barbaachisu fudhanna.